Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni Arat Kiiloo Deeyil nageenyi rabbii tokkichi bakka jirtanitti hunda keessaniif isiniif haa ta'u isiniin jecha qophii gola seenaa guyyaarraa qabannee dhufnee jirra. Agaa xumuraa qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenyadha. Qophii keenya gola seenaa guyyaa har'aatiin torbee lamaan darbe kan du'aan nu duraa boqote artist Lammaa Guyyaa qabannee dhufnee jirra. Agaa xumuraa sagantaa keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenyadha. Artist Lammaa Guyyaa eenyu? Artist Lammaa Guyyaa ogeessota aartiin Itoophiyaan horatte keessaa isaan adda durummaan eeramanidha. Akka gaazexaan Bariisaa ibsutti Artist Lammaa Guyyaan bara ammayyaawaa kanatti ogeessa fakkii ta'uun ala abbaa arjaa goota waa fageessanii hubatan, garraamii, tasgabba'aa namaa fi biyyaaf kabajaaf jaalala kan qaban, tapha beekan akkasumas lammii yaada jijjiiramaa qaban turan jechuun barruu isaatiin eeree jira. Artist Lammaa Guyyaan bara 1921 abbaa isaanii obbo Guyyaa Gammadaa fi haadha isaanii aadde Maaree Goobanaarraa akka moggaasa duraatti kutaa biyya Shawaa adda Aaliiban ganda Doolloo jedhamtutti dhalatan. Bara 1968 irraa eegalee sooroma bahuun aadde Asteer Makaashaa wajjin bultii dhaabbatanii magaalaa Bishooftuu jiraachaa kan turan Artist Lammaa Guyyaa ijoollee Tigist, Natsaannat, Salaamaawit, Daawit Lammaa jedhamanis horataniiru. Obboloonni isaanii Asaffaa Guyyaa fi Tulluu Guyyaa jedhamanis hojiidhuma fakkii kaasuu kanarratti bobba'anii jiraatu. Maatiin kun sababuma kanaan maatii artiidhaan badhaadhe jedhamee iddoo hedduuttis beekamaa ta'eera. Artist Lammaa Guyyaa magaalaa Bishooftuutti maqaa isaaniitiin wiirtuu artii galarii fi fakkiiwwanii hundeessanii mana barumsaa barnoota fakkii itti kennamu hundeessaniiru. Artist Lammaan fakkii kaasuu kana kan baratan mana barumsaa seenanii osoo hin taane tattaaffiidhuma mataa isaaniitiin akka ta'e seenaan isaanii ni dubbata. Waggoota 11f Eertiraa keessas hojii garaagaraa hojjechaa akka turan ni dubbatama. Artist Lammaan kaastota fakkii biroorraa kan adda isaan taasisu akaakuu aartii viizuwaal jedhamu irratti xiyyeeffachuu isaaniiti jedha Bariisaan. Kunis kan mul'atuuf qaqqabamu yoo ta'u meeshaan fakkii kana kaasuuf itti fayyadamanis kallee re'ee fi gogaa sangaa halluu bishaanii fi zayita cilee yookaan chaarkolii fa'i of keessaatii kan qabudha. Akka isaan jedhanitti dursanii kallee re'ee irratti kan kaasan fakkii pirezidaantii Zimbaabuwee duraanii kan Rooberti Mugaabee jedhamudha. Fakkichis pirezidaantichaaf ergamee ture. Sana booda Koloneel Mangistuun Hayilamaariyaam lammata fakkii hooggantoota biyyaa akka hin kaasne dhorkaman. Yeroo biraa garuu Koloneel Mangistuun fakkii pirezidaantii Kooriyaa akka kaasan isaan fakkichas pirezidaantichaaf akka kennan dubbatame. Pirezidaantichis fudhatanii muuziyeemii Kooriyaatiif kennaniiru. Qondaaltonni dargii akka Artist Lammaan ogummaa isaaniitiin hooggantoota biyyaa wajjin wal quunnamanii quunnamtii garaagaraa taasisan turan dhowwaa turan. Fakkiiwwan biyya keessaa iddoowwan adda addaa deemuunis akka hin daawwanne dhorkamaniiru. Niiwoorkii fa'aa dabalatee magaalota biyyoota alaa garaagaraattis hojiileen isaanii dhiyeessamaniiru. Artist Lammaa Guyyaa araara Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti taasifamee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed uumeen wayita pirezidaantiin Eertiraa obbo Isaayyaas Afawarqi ganna darbe waggaa 20 booda Itoophiyaa daawwatan fakkii kaasanii arjoomaniiru. Artist Lammaa Guyyaa Atsee Teewodiroos eegalee namoota hamma ammaatti Itoophiyaa hoogganaa turan jiran akka Oromiyaattis obbo Hasan Alii irraa eegalee hanga obbo Lammaa Magarsaatti akkasumas hooggantoota naannoo Gambeellaa kallee irratti fakkeessanii kan kaasan yoo ta'u, fakkiiwwan kunniinis gambaa agarsiisaa fakkii magaalaa Bishooftuu argamu keessatti amma ni argamu. Fakkiin kunis tokkoon gatiin isaanii qarshii Itoophiyaa 60,000 akka baasan ni himama. Artistichi Masjiida Maqalee, Albert Einstein, Harmee Oromiyaa, Niilsen Maandellaa, Haayila Sillaasee, Mangistuu Hayilamaariyaam, Faaxumaa Roobaa, Murust Nifxar, Dallaa Faasil, Holqa Soof Umar, Siidaa Aksum, Foonjee jedhamee
gogee fi adurreewwan adii fannichatti ija babaasan ilaaluun ni eeramu. Fakkiiwwan kunniin ergawwan iccitii gurguddaa kan of keessaa qabanidha. Keessumaayyuu fakkiin harmee Oromiyaa jedhamu jalatti Oromiyaa lalistuu keessa saboonnii fi sablammoon 80 caalan mirgoonni isaanii, amantiiwwanii fi eenyummaan isaanii kabajamee fi nagaan jaalalaan waliin jiraatan ta'uun ibsuu akka ta'e kan ibsu ta'uun isaas ni dubbatama. Artistichi bara 1983 lafa hektaara 10,000 irratti mana barumsaa fakkii Lammaa Guyyaa jedhamu hundeessanii olmaa daa'immaniirra hanga kutaa 8ffaatti barsiisaa turan. Tattaaffii gola hambaa Afrikaa hundeessuuf taasisaa jiraniif bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa lafa hektaara 20,000 kenneeraaf. Artist Lammaan dinqisiifannaa pirezidaantii duraanii Afrikaa Kibbaa Neelsen Maandellaaf qaban irraa kan ka'e mooraa gola hambaa isaanii keessatti siidaan isaaniis dhaabaniiruu fi jijjiirama biyyattiitti fide jiran uummata biyyattiif addunyaa biratti jaalala guddaa kan gonfatan. Dr. Abiy Ahmed gaafa isaan aangoon nagee jedhanii ba'an siidaa yaadannoo kan Neelsen Maandellaa biratti dhaabuufiif iddoo qopheessuu isaanis eeraniiru. Artist Lammaa Guyyaa kanaan dura kitaaba barsiisaa fakkiitiif ooluu fi kitaaba kalaqaa irratti xiyyeeffate mata dureen isaa Yesiraa Fixaraa jedhamu maxxansaniiru. Kitaabni seenaa jireenyaa fi hojiilee isaanii xiyyeeffatu fuula 350 qabus qophaa'ee eebbifameera. Maddii keenya gaazixaa Bariisaa Bitootessa 27 bara 2011 maxxanfamedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya seenaa nama kabajamaa kanaa isiniif dhiyeessineerraa barnoota guddaa akka argattan shakkii hin qabnu. Agaa xumuraatti waan daawwattaniif guddaa isin galateeffannaa. Sagalee kan qindeessaan yaadachuu dabaliitii galatoomaa horaa bulaa deebanaa.